Umurii koo kanaan karaa irratti hafee jedhu obbo Gammachuu Lataan jaardagaa jaarteetti bakkeewwan daldala lamaa fi loon hedduu qabu turan. Qabeenyaan kun loon kana waliin akka duraa saamaman dubbatu. Wanti isaaniif hafee akka hin jirree fi baqatanii jireenya ulfaataa keessa akka jiran himu. Qabeenya duraan qaban hunda bara 2015 sababa rakkoo nageenyaan dhaban. Hiriyoonni isaanii hedduun immoo biraa akka ajjeefaman himu. Godina Horroo Guduu aanaa jaardagaa jaartee ganda Anfaarii jedhamu keessattan dhaladhe. Biyya barbadaa'ii ta'e amma immoo iddoliin dhudhamnee hanfuu nu dhabnee rakkina guddaarra nu argate amma. Idimee koo kana keessatti wayin xoorrataan qabu hojii mangistii miti wayin qabeenyaan koo naaf hin teenye adeemee kunoo boomba'u irra hin jiraama. Aniin owwaalamiin hafe hiriyoonni koo idimeen isaanii akka koon taane Filee Dhugaasaa kan jedhaman, Oljirraa Lammii kan jedhaman, Fiqaaduu Dhaabaa kan jedhaman, namoota baay'ee Abdiisaa Hundarraa, Rabbirraa Furii, Gammachuu Lamuu, Kabaa Lamuu kan jedhaman horii isaanii oofanii qajeelanii karaatti du'anii hafan owwaala isaanii etun argiin eddasii deebisaa irra naan jedhaman etun owwaalamiin hafan baay'eetu jiru. Walitti qabannee ijoollummaatiin sakaan qansiraa hojjennee sakaan hundumaa laffaanii hin jenne mangista irraa miti xoorrasaan qabu xoorrasaa qofaniin kaawwadheeru. Nigdiirran ture suuqii edda lamaan hojjedha. Jaartee katamaa keessaa tokkoon qaba suuqii, jaardagaatii tokkoon qaba. Olii gada deemeen hojjetadhan ture. Sa'a gara baay'een qaba dallaa guutuu. Mana midhaan Gootiraatis nan qaba, miizanaanis mucaa koo wajjinan hojjenneerru magaazinii tokkorra qabna. Biyyumti keenya biyya bareedaa ture. Kanaaf wanta hin beekamneen gaafa bara 2015 gaafa hagayya bultii 12 wanta hin beekamneef ganama biyya keenyatti nam'ee adagaa guddaarra nu geessisee bajabajamnee qullaa keenya keessaa baane qullaa qulqulloo akka dhalannetti isa du'ayyuun owwaallanne gara nama 15 eton owwaalamiin dhiifne baqanne. Obboloota keenya, ijoollee keenya, abbaa jabaateetu nabsee isaa baafateera. Horii isaa harkaan qabeeru hin jiru. Sa'a isaatii midhaan mana isaa jirudha. Qabeenyaa qabudha. Sadiidaa isa manaa tokko hurgufatee qullaa isaa ba'e hundinuu baqate lubbuu isaatii. Sa'a 35 na jalaa oofan. Iddoo bu'ananiin dhabe. Isa kaan immoo sa'a isaa oofsisanii karaatti ajjeesanii horii isaa fudhatanii han sokkan baay'eedha. Namni keenya hin owwaalamiin hafe baay'eedha. Biyyi keenya dura biyya quufaa, biyya wallaaleera, quufee sooromee gara badee. Biyya qabeenyaatiin qotatee dammaan dhadhaatiin beekamee biyya keenya irraa ol gara biyya biraatti ni fe'ama. Bajabajamnee fuula keenya akkuma argannedha adeemnee boombonee jirra. Ijoolleen koo baqatanii Addis Ababaatti nam'anii haaduun qullubbiitti muratan manatti nafne mi'a guutuu manaa qabnu keessaa waan tokko isaanii dallaatti nafne wayyaan manatti nafne wayyaa isaanii fa'i milikkitaanan funaananii edda ji'a 2 ji'a 3 funaanamanii edda lafee isaanii walitti qaban malee achi buuteen isaanii hin argamne baay'ee jiru. Qarmatti olmaaf gadi akkasumas salbaachii tokko baadheen olii gadi adeemee karaarra taa'ee akkas yeroof ka ijooda afishee jedhamtu rakkina irra hin jira. Rakkina guddaa iji koo kunis akiimii dhabee boomba'ee iji koo didee humni koo dhumee qoonqoon immoo natti jira. Isa durii caalaa na beelessa, isa durii caalaa na dheebessa. Qaata daadhii bareera, biiraa bareera, dafeen qaladha. Nan nyaachisa namayyuu amma immoo ofii koo foon hin nyaadhu dhabeen jira. Ganaa qotachuuf cirachuuf hin danda'u. Isayyuu lafti keenya akka argeen qotamu hin jiru. Biyyi keenya nageenya hin qabu. Ammayyuu baay'isnee rakkinarra jirra. Eto galles ani irra ciifnu hin qabnu, ani uffannu hin qabnu, haaduu qullubbiittiin manaa murannu hin qabnu. Rakkina guddaan nu qabatee jira.